Keep Africa divided by Afrikaan iddoo taphaa isin duraan beektanii miti. Kun deebii cimaa Burkina Faso irraa Ameerikaaf kennameedha. I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your masks. Yes, you heard correctly. I, whom you call a young military junta leader, whom you brand as a dangerous radical, whom you serve up as an anti-Western dictator, am now telling you the truth. Pirezidaantiin biyya Burkina Faso Ibrahim Traore pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif deebii kallattii fi cimaa kennuun isaa gabaafamee jira. Akka odeeffannoon kun eerutti mootummaan Ameerikaa walgahii guddaa tokko hagayya 7 bara 2026 keessa Ameerikaatti qopheessuu isaa fi dhimma ifatti hin beekamne tokkoof hooggantoota Afrikaa hunda waamicha taasisuun isaa dhagahamee jira. Oduu waamichaa kana hordofuun hoogganaan biyya Burkina Faso umrii ganna 38 ta'e Ibrahim Traore yeroo dubbii kana dhaga'u deebii ariifachiisaa fi ifa ta'e kennee jira. Traoreen deebii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif ta'u ji'a tokko dursuun jechuunis adoolessa 7 bara 2026 magaalaa guddittii Waaqaa Duuguu keessatti walgahii addaa akka qopheessan ifoomsanii jiru. Walgahii kana irratti pirezidaantonni biyyoota adii hundi addatti immoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka argaman waamicha kan godhaniif yoo ta'u, Traoreen akeekkachiisa cimaa dabarseen yoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabalatee hooggantoonni kunneen walgahii Waaqaa Duuguu irratti argamuu baatan, hooggantoonni biyyoota Afrikaa walgahii Ameerikaan qopheessitu kamiyyuu irratti akka hin argamne kutannoo cimaan dubbatanii jiru. Things are tense between Captain Ibrahim Traore and Donald Trump. Donald Trump is extremely angry, and so is Captain Traore. Ergaan Ibrahim Traore Afrikaan iddoo taphaa isin duraan beektanii miti kan jedhu yoo ta'u, fakkeenya fayyadamuun yoo ogeessa fayyaa arguu barbaaddan isintu gara hospitaalaa deema malee ogeessichi gara keessan hin dhufu jechuun ejjennoo cimaa qaban ibsanii jiru. Happening in Africa, especially in Burkina Faso with this guy Traore. People are talking about him like he's some kind of hero, but let me tell you, he's pushing his country down a very dangerous path. Dabalataanis Traoreen ergaa isaa kanaan Afrikaan kan Afrikaanotaati jechuun yeroo dhiibbaa biyyoota dhiyaa itti fudhatan dhumachuu isaa fi birmadummaa ardii Afrikaa addunyaatti labsanii jiru. Africa for Africans! The land of Africa is for Africans! Africa for Africans, at home and abroad. That was the